Aman Yusanter, Ministeri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali Turk daawwachuuf akka jiru miidiyaaleen gabaasan. Mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraay dirooniiwwan irraan fayyadamaa jiraachuu ragaa qaba jedhe. Gareen qorattoota biilinkaatti dubbii waan jajjabaat fakkaate. Abiraam Birruutiif yoo Ingidaa waan midhaafan qabu. Qabsoo dheeraa waggoottan 50 wareegama guguddaa hidhattoota qofa osoo hin taane nyaatamu qulqulloota dabalatee daandiin dheeraan adda bilisummaa Oromoo ABO woboo waggoota 50 darban keessatti maal fakkaata? Video fragale ummata rargan buur godhachuun xiinxalban lamidhaasine jira noodiyaadhaa jeen humnoonni mootummaa Itoophiyaa dhalattoota Tigraay humnaan ukkaamsanii as buute isaanii dhabamsiisuu jiru jedhe jaarmiyaan mirga ilmaan namaatiif falmu Human Rights Watch kanaan muummeffan hagay 18 bar 2021 guyyaa roobii guutuun oduu qabnu kunooti. Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnuun isinitti hima ani Ingidaatti. Godinaalee Wallaggaa keessatti tajaajilawwan geejjibaa fi intarneetii adda citan. Godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii wayitaa adda citu. Godina Qellem Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaatti ammoo guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun tajaajilli intarneetii fi geejjibaa dhaabbatee jiraachuu jiraattonni OMN itti himaniiru. Naayimaa Umar gabaasa dabalataa qabdi. Godinaalee Wallaggaa keessatti misoomaawwan bu'uuraa daandii fi intarneetiin cufamani. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii yoo adda citu, godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti ammoo guutummaa guutuutti tajaajilli intarneetii fi tajaajilli geejjibaa dhaabbachuu jiraattonni OMN itti himani. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti tajaajilli geejjibaa erga adda citee torbaan lama ta'uuf akka jiru kan himu jiraataan magaalaa Gimbii OMN dubbise daandiin biyyoota qaxxaamuru dabalatee daandiin aanaalee walitti buusus dhaabbatee jiraachuu hima. Jiraataan magaalaa Najjoorraa OMN dubbise kan biraan akka jirutti cufamuu daandiitiif ajajni eenyurraa akka dabre akka quba hin qabne dubbatee dhukkubsattoonni hedduun gara hospitaalaatti riifartaan daandii ittiin deeman dhabuu fi haajaa garagaraaf namoonni imalanis rakkoof saaxilamuu hima. Itti dabaluunis beelaaf saaxilamaa jirra kan jiru jiraataan magaalaa Najjoo kun konkolaataan midhaan fiduu fi tajaajila adda addaa dhiyeessu erga magaalaa Najjoo qaxxaamuree halkanoonni 9 dabruu hima. Barataan yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbii ta'uu kan himu namni OMN dubbise kan biraa sababa daandiin cufameef eebba barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa bara kana gaggeeffame irratti kaampaasiin Gimbii akka qooda hin fudhatin himuudhaan nutilleen eebbifamtoota ture haa ta'u malee sababa kanaan eebbarraa hafnee jechuun dubbata. Jiraataan magaalaa Dambidolloo kan biraan ammoo cufamuu daandii ilaalchisee uummanni rakkoof saaxilamaa jiraachuu himuudhaan gocha kana kan raawwachaa jiru mootummaadha jechuun qeeqa. Waraana bilisummaa Oromootiif nyaata dhiyeessitu geejjibniinis tajaajila isaaniif oolaa jira jechuun bu'uuraalee misoomaa kan nurraa uggure mootummaadha kan jedhu namni kun qaamolee nageenyaatu abbootii qabeenyaa konkolaataa akka hin bobbaasne akeekkachiisee jira. Gama biraatiin mootummaan ammoo waraana bilisummaa Oromootu daandii cufsiise jechuun kan qeequ yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisuun hanga ammaatti ibsa addatti baasee fi labsii uggura daandii keessoo godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeellam ilaalchisee kennee hin qabu. Imaltoonni hedduun buufata konkolaataa magaalaa Naqamtee keessatti walitti qabamuun gara qe'ee ofiitti deebi'uuf tajaajila geejjibaa gaafatanis hanga yoonaa qaama deebii isaaniif kennu kan hin argatin yoo ta'u namoonni humna qaban Naqamteerraa gara Gimbii deemuuf imala miilaa eegaluu OMN odeeffatee jira. Gara oduu itti aanutti wayitaa ceenu qabsoo hidhannoo waggoota 40 booda waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaarraa gara aanaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu bilisa baasuutti cehaa jiraachuutu dubbatama. Daandii dheeraan waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBO'n keessa darbe maal fakkaata? Sochiin waraanaa amma jiru hoo? Guyyoo Waariyoo ragaalee gamaa gamanaa bu'uura godhachuun waan qindeesse qaba.
Ipo, kallacha qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo waggoota 50 oliif uummata Oromootti dhiiga ture galmaan ga'uuf maqaa qabsaa'ota waraanicha gameeyyii duraatiin duulbanee jedhu waraanni bilisummaa Oromoo jechuun woboon kibba jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa dabalatee dheedaddu dhuunfachuun uummataan simatama jiraachuu saragaaleen agarsiisu. Hiree abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa murteeffachuu haayoo jedhuun bara 1973 hundeeffamuun isa kan dubbatame jaarmiyaan uummata Oromoo guddichi ABO'n yookaan addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti dureen hirmaatullee haayoo mana ba'eef osoo milkeessuun turuu isaatiin dabri hooggantooti jaarmicha wal qoqqooduun harca'uu isaatiin namoota hedduun qeeqamaa turan. Raasaas tokkitti elema qilxuu warargarra dhukaasee jedhanitti fufsiisu waggoota 40 darbaniif qawwee lolaa katura ABO woboon ilmaan isa qaalii bosona keessa lolaa turte qofa don taane uummati nagaa hedduullee maqaa isaaniitiin nyaatamu isaa dubbata. Qubii afaan Oromoo jalqabsiisu dabalatee Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf haymal jaarmiyaan Magarsa Barii, Leencoo Lataa, Galaasa Dilboo, Daawud Ibsaa, Laggasa Wagii, Goollichi Dheenge Bonayyaatiif Kumsa Dirriba Lammeessaa yookaan Jaalmarroo akkeen warra Faranjoota bara 2018 irra jalqabuun maqaa wobo jedhuun jilaan deemu isaa dubbata. Mootummaan maqaa OPDO irra gar bilisiginnaa jijjiirate qabsoo uummata Oromoo butatu kun fedhii uummata Oromoo eegsisuuf fedhii waan hin qabneef qawween naaf wal jechuun cicha qawwee dide kadhadhaba waraanni kun chaarteriin boodallee marsalammeessoof qawwee fudhatee bosona isaa deebi'uun mootummaa wal dhuur deebiin itti fayyad. Mootummaan Itoophiyaa garee tan torbaan tokko keessa barbadeessee likki galcha walti gannu dhiisa jedhullee waraanni kun humnaaf irree dhibii dabalachaa dhufuun Oromiyaa kibbaa jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa mootummaa lolaa dhuuf mootummaan Dr. Abiy Ahmed immoo intarneetii cufuun ibsaallee balleessee uummata lixaaf kibba Oromiyaa jiran adabbiif saaxil maqaa shanii jedhulleetti moggaasuun qaama hidhatee qawwee lol qofa don taane wargaree tanaa walti hidhate qabdan jedhuun cuuf dhabamsiisuun akka bineensaatti jeessu dabalatee fuul uummata dura dargaggoo ganna 17 rashanuun Oromoo dheekkamsiise. Dargaggootaaf qeerroon Oromoo jajjabduun kumaatamaan guuramtee manidhaa qubsiifamti. Baay'een halkan baafamuun rashanaman qacarraan lubbuu oolchiteetti bosona seenuun miseensi loltu waraan bilisummaa Oromooti jedhe. Haala kanaan waraanni jabaateetti fufuun waggoota 3 darban dacheen Oromiyaa dhiigaan laaqamuun jireenyi uummataallee qisaasa'e. Dhuma bara 2020 irratti argamna. Ajajaa waraan lixa Jaalmarroo kan jedhamu yookaan Kumsa Dirribaa lol aana Gidaamii gandi Giraasoo kan godhame rukutame miliqee ture. Yeroo hedduufillee daggal keessa dhoksanii yaalchisaa turan. Yeroo ammaa yeroo hawaasa irra argannee naana Gidaamii naannoo Bunna Koomaati jedhamu keessa du'e argame jira. Xumurji mudde bara 2020 keessa ajajaan poolisii godina Qeellam Wallagga tokko Inspektar Zalaalam Namoomsaa namni jedhama akkan jechuun TV irratti dubbaate. Ji'oota 3-4 duub dabareen tamuca mataa hubataati. Aljaziira Ingiliish immoo galgal kana daawwadha jechuun uummatallee baannaati. Dirriba Lammeessaa Man Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsaa Dirribaa Lammeessaa jedhama. Miseensi waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhimmi jecha lammiilee nagayaa kan qoratti jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuuf mirga ofii murteeffachuu dhabu sabguddaa Oromootii fi sabaaf sablammoo cunqurfamtoota yommuu taatu biyya ofiiyyuu dhukkubsatte hufuu jirtanaaf addunyaan qorichi bira barbaaduun dogongoora. Soba biyyir deddeebiin odeessu. Adoon beekii hiikkisanii boo'u jaarmii addunyaatiif labsii yeroo 80 bakka cufan mootummaan labsa nageenya uummata qilee haa'u malee akka tokkollee hin qabdu. Loltuu mata guduruu mootummaa yeroo 5 olii jeemu jedhu dubbaate. Fuulli miidiyaa hawaasaa wacee dibbise girrise bookees. Mucaanaa Dirriba Lammeessaa marroo marsi shaneessoof dunjifate haa'uun isa nama heddumamsiisuun amantummaa mootummaan uummata irra qabullee qilee heetti. Dubbii waan jabaatu fakkaatti. Abiy Ahmadilleen paarlama Itoophiyaa horiyaammachuun shaneef TPLF shororkeessa jedhee maddaar kanaa baasaa jedhe. Manni marii bakka bu'oota uummataalleen guutuma guutuu waan namoota muraasa dabarta ayyeetii jedhaan daraarriin uummata ammoo jabaateet foofte. Generated by Prime Minister Abiy Ahmed could lead to further persecution and arrest of groups members and supporters. Dhumiji dabre kan keessa waraanni bilisummaa Oromoo kakkibba lixaaf jiddu galeessa Oromiyaatti argamu waliyaamuun kor godhatee jedhaan hooggantoota haarawallee filaate. Kumsa Dirriba Lammeessaa jechuun Jaalmarroon abba gadaa ta'e. Ittaanaanaaf Goollichi Dheenge Bonayyaa duraanii waraan kibbasatti hoogganaa jedhamaaf gammachuu abbooyyee immoo
Suudaan abbaa gadaa ta'uusaa dubbi himaan dhaabbaticha kadila addunyaa booda tarbii addunyaaf balbaloomse. Torbe lamaan booda marroon Associated Press irra dhiyaachuun akkan jedhe. Amma furmaati jiru mootummaa kana afaan inni dubbachuu barbaadu qofaan dubbisuun angorra qilee kaa'u. Kaanirrallee duub TPLF waliin firummaa uumachuuf murteessina jira jechuun addunyaatti. Garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuun TPLF waliin armaan durallee wal jaalala waan hin qabneef yookaan dabii isaan uummata Oromoo irra godhan guddaa waan taateef duuba irra wal gaafannaa jedhe. Namni haarrifatee duun burjujjaa waraanni bilisummaa Oromoo akkuma waada seenetti haleella riphee lolaarra gar waraan fuullee jechuun konvenshiinaal waarii ce'uun isa dhaga'ame. Godinoota Oromiyaa kibba lixaaf jiddu galeessa keessa Gujii Booran Wallaggaaf jiddu galeessa keessa duulli guddaaleen godha. Waan kibba Oromiyaa irra komaandarootii waraana lamliiban gurraachaatiif jimareebaa godhan jedhaniin karaan guddaan mooyyele ka'uun bule hora kee qaxxaamure dilla geessu waraan Gujii Cibra Oda Adoolaatiin weerara. Aanaaleef magaalonni Booran liiban kanneen akka Malka Gubaa Boobaaf Bulbul Gumeel Dalloo yookaan Ardaan Madheera faan immoo Cibra Soddon Booroo harka kufaan. Karaan guddaan nageelle Booran irra ka'uun aanaaleef magaalota akka qaxxaamuru nawaasa geessimmoo Adool harqalloof waadaratti ijoollee jimareebaa Cibra Oda Adoolaatiin cufamu isaa dubbata. Waggoota 40 booda waraanni bilisummaa Oromoo riphee lolarra gar hidhee horaa jijjiiramu isaa dubbata. Haraan baay'een cufamu magaalota afaanaaleen baay'een harka waraan bilisummaa Oromoo galuuf qaamoleen mootummaa sochii kamuu dhaabuu viidiyoo akka kan ergamtu qorachuun akkasumallee uummata naannoo irra bilbilaan qulqulleeffachuun mirkaneeffanne jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 40 booda riphee lolarraa gar laf qabachuu ce'ee jedhaan. Gara oduu keenyatti aanutti wayitaa ceenu ammoo dhalattoonni naannoo Tigraay humnoota mootummaa Itiyoophiyaatiin ukkaanfaman as buuteen isaanii dhabamaa jiraachuu Human Rights Watch gabaase. Baatii waxabajjii darbe erga humnoonni waraanaa Tigraay magaalaa Maqalee to'atanii asitti ukkaamsaanii haaraanii dhalattoota Tigraay irratti bifa adda ta'een adeemsifamaa jiraachuu Human Rights Watch gabaasa bal'aa baase kanaan beeksisee jira. Dhalattoonni Tigraay Finfinnee fi kutaalee biyyattii biroo keessatti ukkaamsamaa dhaabbileen daldalaa isaanii cufamaa ajaja mana murtii malee hidhamaa jiraachuu Human Rights Watch ibseera. Kun ammoo sarbamiinsa mirgoota namoomaa isa hamaadha jedhe. Namoonni dhibbaan lakkaawwaman bifa kanaan ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii hin beekamu kan jedhe Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa mirgoota namoomaa bu'uuraa seerota addunyaa jalatti tumaman akka kabajuuf waamicha dhiheesseera. Gara oduutti aanutti wayitaa ceenu ammoo mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraayiif dirooniiwwan Iraan fayyadamaa jiraachuu ragaaleen mul'isu jedhe gareen qorattoota Bellingcat. Ragaaleen suuraa fi saatalaayitii akka mul'isanitti mootummaan Itoophiyaa dirooniiwwan waraanaa Iraan Mohajer 6 jedhamuun beekamanii fi misaayila Iraan illee fayyadamaa jiraachuu mul'isan. Murtoonni kun yakka waraanaa caaluuf karaa banuun cinatti Itoophiyaa dirree shaakala waraanaa gurguddoonni addunyaa keenya itti wal falman gochuu mala sodaan jedhu uumameera. Bandinni oduu kanaatti ani dhiyaata. It seems Ethiopia has managed to secure a contract with Iran for the delivery of a number of Mohajer 6 drones. Hagayya sadi bara 2021 mataan biltsiginnaa koloneel Abiy Ahmed uffata waraanaa fi qoobii diimaan of tottolchanii hoogganaa biyyaalessaa Tamasgeen Xurunee fi qondaalota waraanaa isaaniin dabaalamuun buufata xiyyaaraa Affaar magaalaa Samaraatti argamu daawwatan. Dabballeen biltsiginnaa fi miidiyaaleen sirnichaas ministeerri muummee dirree waraanaatti qaamaan argamee lolee lolchiisaa jira jechuun wal harkaa fuudhanii faarsan. Suuraaleen daawwannaa koloneel Abiy Ahmed mul'isanis dirree miidiyaalee hawaasaa dhuunfatan. Suuraawwan daawwannaa koloneelichaa dabballoonni miidiyaalee hawaasaa hololaaf itti dhimma bahan kunniin garuu kaayyoo yaadameef qofa waan oolan hin fakkaatani. Suuraawwan kunniin ija garee qorattoota idil addunyaa maqaa Bellingcat jedhamu bu'uun gochoota golgaa duubaan sirnichi raawwataa jiru addunyaaf saaxiluu eegalaniiru. Gareen Bellingcat qorattootaa fi gaazexeessitoota idil addunyaa biyyoota 20 keessaa socho'aniin hundaa'e daddabarsaa baala sammuu namaa doochurraa eegalee hanga yakkoota sarbamiinsa mirga namoomaatti itti fayyadama meeshaalee waraanaa seeraan alaa hanga yakkoota waraanaa teknooloojiiwwan ammayyaa'oo hidhachuun raawwatamanitti
qorannoo gadi fagoo ragaalee saatalaayitiin deeggaraman raawwachuun garee itti gaafatamummaan akka jiraatuuf hojjetudha. Gareen kun suurawwan daawwannaa koloneel Abiy Ahmed buufata xiyyaaraa Samaraatti taasisan agarsiisan irratti dirooniiwwan halaalaa mul'atan bu'uura godhachuun ragaalee saatalaayitiin dabaalee qorannoo gadi fagoo taasiseen mootummaan Itoophiyaa waraana biyyattii keessatti gaggeessaa jiruuf dirooniiwwan waraanaa misaayilotaa fi xiyyaara waraanaa Iraanitti dhimma bahaa jiraachuu akeeke. Suurawwan daawwannaa koloneelichaa wal qabatee dirooniiwwan halaalaa mul'atan ragaalee fi bu'aaleen qorannoo saatalaayitii sirni biltsiginnaa yeroo ammaa diroonii waraanaa Iraan gosti isaanii Muhaajir 6 jedhamuun beekamanitti dhimma bahaa jiraachuu mul'isu jedha gareen kun. Buufanni to'annoo dirooniiwwan waraanaa kanneenis achuma buufata xiyyaaraa Samaraa keessa jiraachuu ragaaleen kunneen ni mul'isu jedhe. Hammam dhimmichi iccitiin bira darbamus iddoowwan koloneel Abiy Ahmed daawwataa turan keessaa kan suura irratti mul'atu tokko buufata to'annoo diroonii waraanaa akka tures ragaan kun ni akeekama. Dirooniiwwan buufata xiyyaaraa Samaraa keessatti mul'atan kunneen misaayilota garaagaraa fi boombiiwwan hidhachuun haleellaa cimaa raawwachuuf kan danda'anidha jedha gareen qorattootaa kun. Gosoota misaayilaa dirooniiwwan kunneen hidhachuuf danda'an keessaa immoo misaayilli Iraan Qaem Air to Surface Missile jedhamuun beekamu kan samiirraa gara dacheetti dhukaafamuun miidhaa jabaa hordofsiisuuf danda'u isa tokkodha. Dirooniiwwan buufata xiyyaaraa Samaraa keessatti halaalaa mul'atan irrattis gosti misaayilaa samiirraa gadi dhukaafamu kun hidhamee kan argamu ta'uu suurri daawwannaa fi ragaaleen saatalaayitii ni mul'isu jedha Beelinkat. Gama biroon waraana Itoophiyaa keessatti diroonii Iraaniin alattis misaayiloonni Iraanitti dhimma bahamaa jiraachuu qaamoleen garaagaraa tibbana irra deddeebiin dubbataa jiru jedha. Ragaan haftee qaama misaayila dhukaafamee Tigraay keessatti tibbana argameera jedhamuun gidduu kanaa odeeffamaa jirus kanaaf agarsiistuu tokko jedha gareen kun. Dirooniiwwan waraanaa Iraan kanaan dura Iraaq, Libaanan, Yemenii fi Gaazaa keessatti hojiirra ooluu yaadachiise gareen kun. Itti fayyadamni dirooniiwwan waraanaa yakkoota waraanaa fi sarbamiinsa mirgoota dhala namaa hordofsiisuu waan maluuf seeraan daangeffamuu akka qabus waldaa fannoo diimaa addunyaa dabalatee jaarmiyaaleen idil addunyaa qabiinsa mirga namoomaa irratti hojjetan garaagaraa gaafataa turuun ni yaadatama. Waraana Itoophiyaa keessatti dirooniiwwan amma mul'ataniin alattis xiyyaaronni waraanaa Iraan hojiirra oolaa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Gosoota xiyyaara waraanaa Iraan waraana Itoophiyaatiif oolaa jiran keessaa immoo xiyyaarri waraanaa Ameerikaan akka hojiirra hin oolleef qoqqobbii irratti gattee jirtu ni argamaa jedha gareen Beelinkat. Kun ammoo hariiroo badaa sirni biltsiginnaa duraanuu Ameerikaa fi biyyoota dhihaa waliin qabu ejjuu hammeessuu akka danda'u himamaa jira. Sirni koloneel Abiy Ahmediin durfamu lola baatii 9 duraa Tigraayitti baneen waraanni isaa fi kan jaalasaa waddeessu akkasumas humnoonni Amaaraa restii deeffachuuf duulan yakkoota waraanaan laaqamuu hordofee hariiroon biltsiginnaan Ameerikaa fi biyyoota dhihaa waliin qabdu faalameera. Hariiroon biyyoota dhihaa waliin jiru harkatti babbaduu hordofuun ammoo qe'ee warra faallaa biyyoota dhihaa hiriiranii lakkaa'uun erga eegalamee bubbuleera. Michummaan waraanaa biyyoota faallaa Ameerikaa hiriiran kan akka Iraanii fi Turkii faana eegalame kun atakaaroo Ameerikaa fi biyyoota dhihaa waliin biltsiginnaan itti jirtuun wal qabatee Itoophiyaa dirree shaakala waraanaa gurguddoonni addunyaa keenyaa itti wal falman gochuu mala sodaa jedhu hordofsiiseera. Satellite imagery revealed that at least 2 drones and an associated ground control stations were delivered, potentially for evaluation, before making a larger purchase. Gama biroon ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Tarkii daawwachaa akka jirantu beekame. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dhiyootti Eertiraa fi biyyoota ollaa Itoophiyaa malee daawwannaa hojii fi biyya tokkollee ejjetanii hin beekani. Abrahaam Birruu amma waan qindeesse qaba. Erga waraanni Tigraay eegalees ministeerri muummee Abiy Ahmed biyyoota ollaa Itoophiyaa kan akka Eritiriyaa, Jibuutii fi Keeniyaa malee biyya biraa ejjetanii hin beekan. Hunda caalaa immoo irra deddeebiin gara Eritiriyaa marmaraa akka turan yaadatama. Daawwannaa Tarkii guyyaa tokko durallee Eritiriyaa turan. Daawwannaan Tarkii kun waggaa booda daawwannaa biyya Awurooppaa ka jalqabaa ta'uu isaati. Torbee lama dura ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi pirezidantiin Tarkii Tayyib Erdogan bilbilaan mari'achuu isaanii gabaafamee ture. Marii bilbilaa sanaan Tarkiin biyya Itoophiyaatiif deeggarsa barbaachisu maraa akka gootu Erdogan waadaa galanii jedhamaa ture. Tibbana immoo jilli ergamni isaa adda hin baane tokko waajjira ministeera muummee Itoophiyaa irraa Tarkii daawwachuu isaa keessa beektonni keenya nuun gahanii jiru. Daawwannaan ministeera muummee Itoophiyaa miilanaa kun affeerraa pirezidantii biyyattii Erdoganiin ta'uu yoo himamu hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii
waggaa 125 baranaa akka eegale maddi oduu Tarkii Anaadooluun gabaasee jira. Tarkiin biyyoota Itoophiyaa keessatti investimentii guddaa qaban keessaa takka. Investimentii doolaara biiliyoona 2 fi miiliyoona 500 akka qaban gabaasi Anaadooluu ni mul'isa. Biyyi walakkaa ardiilee Eeshiyaa fi Awurooppaa jirtu Tarkiin karaa siyaasaa biyyoota baagiddu waleessaatti dhageettii guddaa qaban keessaa takka. Torbe darbe dura ta'an mana maree waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan affeerraa Erdo'aaniin Tarkii daawwatanii turan. Waliigalteewwan garaagaraa mallatteessanii jiru jedhu miidiyaaleen Tarkii. Yeroon keessa jirru sababa waraana kaaba Itoophiyaa hariiroon alaa Itoophiyaan biyyoota lixaa waliin qabdu yeroo itti daran laafe. Laafuu qofa osoo hin taane mootummaan Abiyyi Ahmad karaa dhaabbilee idil addunyaa fi biyyoota lixaa dhiibbaa jajjabduu jala yeroo jiru keessa jirra. Yeroo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gara Tarkii malan ergamaan addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman dhimma waraana Tigraay irratti mari'achuuf gara Itoophiyaa dhufanii jiran. Jeffrey Feltman gara Itoophiyaa ka dhufan yeroo lammataaf yoo ta'u waraanni kaaba Itoophiyaatti babal'ataa dhufe mariin akka xumuramu pireezidantii Yuunaayitid Isteet Joo Baayidaniin ergamanii gara Itoophiyaa dhufan. Bulchiinsi Xayyib Erdo'aan immoo mootummaan isaanii deeggarsa gosa kamiyyuu mootummaa Abiyyi Ahmadiif ni godha jechuunsaa miidiyaalee Itoophiyaatiin dhaadheeffamaa ture. Yeroo kanatti deeggarsi jabaan mootummaan Abiyyi Ahmad barbaadu deeggarsa waraanaati. Daawwannaa kanaan bulchiinsi Abiyyi Ahmad deeggarsa meeshaa waraanaa Tarkii irraa argachuu danda'a kan jedhu gaafii ijoodha. Mootummaan Abiyyi Ahmad dhiyoo kana diroonota waraanaa mootummaa Iraan irraa bitachuunsaa gabaafamaa ture. Kana hordofee Tarkiin ofiishee meeshaa waraanaa yoo deeggaruu baattee jiru dallaalaa ta'uudhaan Iraan meeshaa waraanaa Itoophiyaatti akka gurgurattu haala mijeessuu malti yaadi jedhu beektota irraa ni ka'a. Karaa biraa qondaalli waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan Tarkii daawwatanii deebi'an. Waliigalteewwan garaagaraas mallatteessanii jiru jedhama. Mootummaan Sudaan waraana kaaba Itoophiyaa ilaalchisee mootummaa Abiyyi Ahmadii fi humnoota Tigraay gidduutti araara buusuuf mootummaa carraaqii gochaa jiruu fi mootummaa warra lixaarraa deeggarsi olaanaan godhamaafii jirudha. Bu'uura kanaan daawwannaan Abiyyi Ahmad olola miidiyaatiif yoo taate malee deeggarsa waraanaa akkasii Tarkii irraa argachuu hin danda'u kan jedhan jiru. Uduma walqabateen ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi jilli isaanii har'a waaree dura Turk Ankaaraa gahaniiru. Buufata xiyyaaraa Ankaaraatti garuu simannaan hooggana biyyaaf godhamu pirootokoolii eegee hin godhamneef jedhameera. Kanaaf daawwannaan kun akka miidiyaaleen jechaa turan affeerraa pireezidantii Tarkii Xayyib Erdo'aaniin osoo hin taane gaaffii Abiy Ahmediin akka qophaa'e agarsiisaa jedhu xiinxaltoonni. President Erdogan affeerraa kana osoo mijeessanii fi buufata xiyyaaraa kaasee pirootokooliin simannaa hooggana biyyaaf godhamuun simatu jedhu. Mariin Abiy Ahmedii fi qondaalota biyyattii gidduutti godhamuuf jirullee giddugaleessa dantaa biyyoota lamaanii osoo hin taane dantaa mootummaa Abiy Ahmed qofa akeeka jechuun namoonni siyaasaa haala simannaa buufata xiyyaaraa Ankaaraatti turerraa ka'anii yaadota garaagaraa bifa xiinxalaatiin ibsaa jiru. Rooba cimaa kibxataa kaleessaa magaalaa Finfinneetti roobeen balaan lolaa lubbuu namootaa gaaga'e jiraattota magaalatti mudate. Balaa kanaan iddoowwan bakka anniisaa fi addabaabayii Jarman Askoo akkasumas Golf Club jedhamuun beekamanitti balaan jabaan mudachuun beekameera. Balaa lolaa kanaan mooraan seminarii makaana Yesuus naannoo bakka anniisaatti argamu guutummaatti liqimfamuun lubbuun namootaas darbuu odeeffannoon garasii arganne ni mul'isa. Maatii tokko dabalatee yoo xiqqaate lubbuun namootaa 7 balaa kanaan darbuunis ibsameera. Daandiiwwan cufamanii rakkooleen garaagaraa mudachaa jiraachuus dubbatu jiraattonni roobni cimaan kun itti fufiinsa qabaachuu waan danda'uuf jiraattonni of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabaniifis qaamoleen dhimmi ilaalu dhaamaniiru. Xumurarrattis gara oduu maddeen alaarraa arganneetti ceenaa mootummaan Sudaan piroojektota lafa dhiheenyaa Itoophiyaa irraa fudhate keessatti ijaarsise eebbise. Waraana Tigraay keessatti baatii sadaasaa bara 2020 dhohe hordofuun Sudaan lafa kiyya jettu daangaa ceetee karaa Gondar gama lixaatiin qabachuun ishee gabaafameera. Eebba piroojektota kanarratti kan argaman muummeen ministeera Sudaan Abdallaa Hamdok Alfaashaagaan lafa Sudaan waan taateef jaarsummaa kamuu hin simannu jedhan. Pireezidantiin mana maree birmadummaa Sudaan Leetinant Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan gama isaaniitiin Alfaashaagaa deebisuun kabajaa uummata Sudaanii fi waraana Sudaan deebisuudha jedhan. Siraaj Sabaaf.
Suudaan lafa gabbataa Itoophiyaan irratti waldhabdee alfashaagaa irratti piroojektota misoomaa kanneen akka riqichaa fi daandii hojjetaa turte bakka ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdok pirezidaantiin mana maree birmadummaa Suudaan leetanaantii jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi qondaalonni waraanaa fi aangawoonni mootummaa hedduu argamanitti eebbiste. Sirni eebba bu'uuraalee misoomaa kun bakka Waadii Kool jedhamutti kan taasifame yoo ta'u hundeeffamuu waraana Suudaan ganna 67ffaa sababeeffachuun akka ta'e Suudaan Tribuun gabaasee jira. Yeroo duraatiif gara alfashaagaa imaluun eebba piroojektootaa kana irratti kan argaman muummeen ministeeraa Suudaan Abdallaa Hamdok alfashaagaan lafa Suudaan waan taateef jaarsummaa kamuu hin simannu Suudaan ollummaa Itoophiyaa wajjin qabdu ni jabeessiti. Garuu kun kan ta'uu danda'u yoo Itoophiyaan daangaa keenya kabajje qofaadha jechuun dubbataniiti jiru. Pirezidaantiin mana maree birmadummaa Suudaan leetinaanti jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan alfashaagaa deebisuun kabaja uummata Suudaanii fi waraana Suudaan deebisuudha yoo jedhu Itoophiyaan seera idil addunyaa cabsuun daangaa Suudaan seenuu akka dhaabdu jechuun waamicha taasiseetii jira. Itti fufuun kan jedhe pirezidaantiin mana maree birmadummaa Suudaan leetinaanti jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan marii dhimma daangaa Itiyoo Suudaan irratti taasifamu sababa Itoophiyaatiin lafarra harkifatee osoo hin milkaa'in hafe lafoota hafan marii yookaan filannoo biraa fayyadamuun deebisna jechuun dubbate. Leetinaanti jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan filannoo biraa maal akka ta'e ibsuu baatus birmadummaa Suudaan tiksuuf qophii ta'uu isaanii ibse. Itoophiyaan gama isheetiin bu'uuraalee misoomaa alfashaagaa irratti ijaaraman fudhatama hin qabu jechuun mormaa turte. Lafti alfashaagaa lafa misoomaa waa biyyee gabbataa qabu yoo ta'u waggoota 25 qonnaan bultoota Itoophiyaa harka turte. Sadaasa bara 2020 waraanni waliinii kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti ka'uu hordofe humni waraanaa Suudaan lola daangaa banuun alfashaagaa to'annaa isaa jala oolche. Mootummaan bilisiginnaa kan birmadummaa Itoophiyaa bulchiinsa isaa jalatti sarbame jedhamuun lammiilee biyyattii